Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatti bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun nama laumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya jireenya gaarii kiristaanummaatiin boqonnaa shanaffaa kutaa torbaffaa yeroo darbeetiin akkuma yaadattan jireenya kiristaanummaa kan jedhuun qabxiiwwan muraasa tarreessinee turre. Qabxiiwwan sana keessaa kanneen jalqabaa qabxii sadii akka baranne ni yaadattu. Qabxiin kan jalqabaan jireenya kiristaanummaa keessatti hiriyaawwan lamaan erga wal argatanii booda erga wal kaadhimmatanii booda hanga gaa'ela isaaniitti jireenya akkamii jiraachuu qabu kan jedhudha. Kan jalqabaa akkuma dura kabaja isaanii eeggatanii jiraachuu qabu jenneerra. Warreen takiliidhaan gaa'ela taasifatan kabaja durbummaa isaanii qabatanii warreen karaa qurbaana taasifatan immoo qulqullummaa isaanii qabatanii turuu qabu jechuudhaan kaasneerra. Kan lammaffaa immoo yaadota adda addaa barreeffama adda addaa fudhachuudhaan wal madaaluu irraatii fagaachuu kanas sirriitti beekuu qabna. Namoonni unkaan waa'ee namaa beekuu haa turuutu namni waa'ee mataasaa beeknaan gaadha. Kanayyuu kan beeku hin jiru kan nama dhibu. Dhimma kan mataa ofii namni beeku hin jiru. Garuu namoonni waa'ee abaluu jechuudhaan waa'ee shamarran gaggaarii waa'ee dhiirota gaggaarii jechuudhaan waa'ee barreessumna wantoonni akkasii bakka ittiin barbaachisan jechuudha. Isaan kanarraa of qusachuu darbanii immoo wal arguudhaan wajjirraan mari'achuu ni qabu. Yeroo wal wajjin mari'atan immoo bakka namni hin seennetti bakka namni hin jirretti wal arguu osoo hin taane bakkuma namoonni wal ga'anitti wal ga'uudhaan malee bakkeewwan dhokatootti taanaan qormaataa fi nama saaxiluu wanta danda'uudhaaf isaan kana laalleerraa kana fureeffaa guyyaarraa immoo wal qo'achuu kan jedhudha jalqabne xumurraa jechuudha. Egaan sirriitti wal qo'achuudha kan hafe sirriitti wal qo'achuu gaafa jennu dhuguma dhalli namaa saayinsii miti. Saayinsiin egaa qoratamee xumuramuu hin danda'u. Dhalli namaas illee akkuma kana qoratamee wantoonni namalli isaa guutummaan kan bira ga'amu ta'uu baatullee garuu gara gaa'elaatti seenuu keenyaan dura keessumattuu hiriyoonni lamaan gaa'elaa fi wal kaadhimmatan gara gaa'elaatti seenuu isaaniitiin dura maal taasisuu qabu? Amma dandeetti isaanii wal qo'achuu wal qorachuu qabu. Kunis immoo sammuu hubataa kan ta'ee fi akkasumas obsaan ta'uu qaba. Nama yeroo qo'atan wantoota adda addaa karaa adda addaas argachuu ni danda'ama. Akkasuma amala namaa ilaaluu wanta danda'amuudhaaf isaan kun hundumtuu sammuu hubataadhaan ta'uu kan qabanii. Lammaffaa immoo obsa qabaachuu jiraachuun inni dirqamadha. Obsi hin jiru taanaan wanta hundumtuu ni bada. Obsadha wanta hundumaadhaaf hundee waan ta'eedhaaf wantoota raawwannu hundumaa obsa keessa teenyee tachaa raawwachuu kan qabnu. Dhuguma yeroo namoonni yeroo wal baranitti waa'ee mataa isaanii guutummaa waliin beekan. Kun yeroo sanatti maadha wantoonni baay'een dhokataniitu kan turanii. Kana booda garuu deemsa keessa maal ta'aa deemu namoonni lamaan yeroo walitti dhiyaachaa deeman wantoonni baay'een dura kanneen hin beekamne mul'achaa dhufu suutaan jechuudha. Ifa ba'aa wanta dhufaniidhaaf haala kanaatiin wantoota barbaadaniidhaaf hin barbaanne adda baasanii nama kanarraatii adda baasanii beekuun ni danda'ama jechuudha. Namni nama kan qo'atu garuu sirriitti beekuu kan qabnu namni tokko nama biraa kan qo'atu nama gonka dadhabina hin qabne fitsum kan ta'e nama beekaa dadhabina kan hin qabne tokko argachuudhaaf miti. Kun eessumattuu taanaan tasuma hin danda'amu. Maaliif? Sababa lama ni qaba. Tokko barreessineerra sababni isaa kan jalqabaa namni hundumtuu
gonka fisxuun yookiin immoo dadhabina kan hin qabne ta'uu hin danda'u. Mataa keenyaas akkasuma waan taateef jechuudha. Mataa keenyaas hin taanu waan ta'eef dadhabina mataa keenyaas ni qabna akkasuma namni biraas dadhabina ni qaba. Kan lammaffaa immoo bakki jiraachaa jirru addunyaan kun bakka itti sadarkaan argaman miti. Kanaaf namni hundumtuu dadhabina ni qabu. Kana namni sirriitti hubachuu kan qabu qabxiin jalqabaa kanadha. Hundumti keenya inni qoratus inni qoratamus nama kan ta'e hundumtuu dadhabina kan hin qabne hin jiru jechuudha. Kanaaf nama yeroo qoratan akkamittidha qoratamuu kan danda'u sana keessa ta'uutiin jechuudha. Tokko dadhabina mataa ofii ta'e qaban beekuu, lammaffaas immoo namni dadhabina akka qabu hubachuu, kana booda nama qorachuun kan danda'amu jechuudha. Nama qorachuu qo'annaa keessatti immoo dadhabina tokko nama hin qabne barbaaduun dadhabbii faayidaa hin qabnedha malee hin argamu. Kanaaf dadhabina namaa jennee barumsa kanaan bakka afuritti qoonnee haa ilaallume. Kan jalqabaa dadhabbii dafee sirraa'uu danda'udha. Dadhabina dafanii sirraa'uu kanneen danda'an barumsaan haa ta'u gorsaan akeekkachiisaan akkasumas wantoota adda addaa kana dhabuurraa kan ka'e namni balleessaa adda addaa keessa jiraachuu danda'a yookiin dadhabina adda addaa qabaachuu danda'a. Innaa kanaaf dadhabina isaa kana tarreessuudhaan riyyaan lamaan hojiirraa marachuun baay'ee gaariidha. Walitti himuudhaan kun sirrii miti. Kun inni gorsuun sirriidha. Tarii dandeettii kanaa ol kan gaafsu yoo ta'es immoo gara abbaa gaabbiitti geessuudhaan abbaan gaabbii gorsa akka kennan taasisuudha. Kana booda namni kun dadhabinoonni baay'een haala kanaatiin dafanii ni dhabamu jechuudha. Dafanii ni sirraa'u. Dadhabinoonni kun rakkoon isaanii hanqinni isaanii maalidha? Hanqina beekumsaati. Barumsa ta'uu danda'a, gorsa ta'uu danda'a, kitaabilee dubbisuu dhiisuu danda'uuna. Namni hanqina akkasii dadhabina akkasii qabu kun mataa isaatii wanta gaariitti fakkaatee jiraachuu danda'a. Garuu yeroo gorsa argatu, yeroo barumsa argatu maal ta'a? Kallattii maal achumatti dhiisee dadhabina sana guutummaa isaaniitti hambisuu danda'a jechuudha. Innaa dadhabinoonni akkas dafanii sirraa'an kun wal gorsuudhaan abbaan gaabbii gorsuutiin nama kana gara beekumsaatti fiduudhaan kanaaf waan ta'eedhaaf gara fuulduraatti gaa'ela keessoo seename rakkoo kan uumu fakkaatu. Kan achitti hafu taanaan hafeennaan jechuudha. Kun wanta gaariidha. Namni beekumsa dhabuudhaan kan ka'e malee barbaadee miti wanta sana kan raawwatu. Kanaaf haala kanaatiin yoo namni kan dhiisu ta'e wal sirreessanii gara gaa'elaatti seenuun ni danda'ama jechuudha. Kan ta'an immoo dadhabina deemsa keessa sirraa deemudha. Deemsa keessa yeroo adda addaatti kan sirraa'u jechuudha. Takkaatti kan hin sirroofne. Dadhabinoonni akkasii dhuguma jireenya namaa keessa ni jiru. Kan mataa keenyaa keessas ni jiru. Bakka baay'eetti dhala namaa keessa jireenya dhala namaa kamuu keessatti dadhabinoonni kun ni mul'atu. Kun waa'ee namaa qorachuu jechuun namachuun matuma keenyadha malee wanta qaama biraa miti. Hiriyoonni lamaan inni dhiiraa ishee qorataa, isheen immoo isa dhiiraa sana maal taasistii ni qo'atte jechuudha. Innaa amaluma mala isaaniitti mataa isaanii qo'atamaa jira malee wanta biraa miti. Kanaaf amaluma mataa keenyaadha kan nama biraa miti dubbachaa kan jirru. Dadhabina deemsa keessa sirraa'u hundumti keenya ni qabna. Maalirraa kan ka'e tarii yeroodhaaf sammuun keenya isaatti hubachuu danda'a. Sammuun namaa immoo guyyaa guyyaatti jijjiiramaa deemuu danda'a. Akkuma kanaa beekumsis kanumadha. Qaamonni jijjiiramaa akkuma deeman waan bakkaan gaafa jijjiiraman dadhaboonni baay'een dadhabbiiwwan baay'een namoonni ofumaa sirreessuudhaan mataa isaanii dudduuba deebi'anii lakkaa akkasiin xuru jechuudhaan mataa isaaniitti yerootti taasisaman ni jiraata. Innaa wantoonni akkasii ni jiraatu. Amaloonni baay'een immoo nama wajjirraan kanneen turan sirreeffamuudhaaf deemsa wanta gaafataniidhaaf obsaan isa kana keessa jiraachuun barbaachisaadha. Obsaan eeguu jechuudha. Inni guddaan garuu of amansanii fudhachuudha. Bakka abaluu rakkina akkasii ni qaba, dadhabina akkasii ni qaba. Dadhabina isaa kana garuu dhiisaatu jira. Yeroo ta'etti dhiisee guutummaa isaanii dhaaba jechuudhaan guyyaa guyyaatti jijjiiramoota jiran ilaala. Sana keessa of amansanii jiraachuu ni danda'ama. Inni kanaaf kun dhimma abbaatii, dhimma abbaansaa of amansiisee hiriyyaan koo kana keessaa bahuu ni danda'a jedhee haala kanaatiin qabatee yoo itti deeme jechuudha. Guyyaa guyyaa jijjiiramoota dhufan ilaala. Namni kun deemsa keessa sana guutummaa isaanii dadhabina sirreessuu danda'a jechuudha. Dadhabinoonni akkasii dadhabbii deemsa keessa sirraa'an jedhamu. Nama haala kanaatiin dadhabbisaa kana hambisuudhaaf barbaadu dhuguma gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Unkaan hiriyyaa qofa osoo hin taane namoonni nuti biraayyuu kadhannaadhaan tsoomiidhaan isaaf kadhachuutiin isheef kadhachuudhaan ishee cinaa dhaabbachuu isa cinaa dhaabbachuun kun baay'eetti kan barbaachisudha. Namoonni kun dafanii dadhabbisan keessaatti akka isaan bahaniidhaaf akka isaan hambisaniidhaaf jechuudha. Kanneen akkasii kun baay'eetti gargaaru. Namoota akkasii haala kanaatiin gargaaruun baay'eetti barbaachisaadha.
Kanaafuu isaan kun deemsa keessa ta'a malee yeroo xiqqoo fudhata malee dadhabbiin kun dadhabbii sirraa'udha jechuudha. Sirraa'inaan nama jaallatan yoo ta'e nama barbaadan yoo ta'e wajjirraan gaa'ela ofii taasifachuun ni danda'ama. Kan hin taane immoo dadhabina hiriyyaa ofii baachuu kan jedhu dadhabina sirraa'uu hin dandeenye inni kun dadhabina sirraa'uu hin dandeenye kan hin sirroofne garuu immoo hiriyyaan beekuudhaan baadheen duukarra jiraadha. Dadhabina kana nan danda'a jedhee kan fudhatu jechuudha yookiin jettee kan fudhattu isaan kun dadhabina hiriyyaa ofii baachuu kanneen jedhamanidha. Namoonni egaa bifaaf amalaan hundumti keenya adda addadha. Akkuma kana dadhabina adda addaas immoo ni qabaanna hundumti keenya jechuudha. Dadhabni kun warreen jalqaba lamaan kaasa ta'uu danda'a. Kan biraas immoo tasuma dadhabina irraatii adda bahuu dandeessi qabaachuu dandeenya. Kanas qabaachuu hin dandeenya. Dadhabinoonni kun namoonni kan taasisan tarii wanta nama biraa miidhuu hin dandeenye isaanattis immoo waa tokko miidhaa kan mul'atu kan fiduu kan hin dandeenye garuu immoo dadhabina kanneen ta'an isaan akkasii jechuudha. Kaayyoon hiriyoota lamaanii gaa'iladha. Gaa'elli immoo kaayyoon isaa maalidha? Wal gargaaruudha. Asin jammar kaayyoowwan baay'ee qaban keessaa gara fuulduraatti kan barannu kaayyoon gaa'elaa inni guddaan tokko maalidha? Wal gargaaruudha. Kanaaf wal gargaaruu ta'etti dadhabina namoota akkasii baachuunis jiraachuu danda'a jechuudha. Jiraachuu danda'a. Qulqullichi Phaawulos maal jedha? Nuti warreen jaboo taane dadhabbii warreen dadhaboo baachuun mataa ofii gammachiisuun nurra jira jechuudhaan dubbata ergaa gara Roomaa erga boqonnaa 15 lakkoofsa tokkotti jechaadha. Inni kun karaa kanaas hiikamuu danda'a. Kanaafuu rakkinoonni kun yookiin dadhabinoonni kun jireenya gaa'elaa keenya keessatti akkasumas immoo mataa keenya irratti miidhaa kan fidan jireenya irratti miidhaa kan fidan miti yoo ta'e fiduu kan hin dandeenye yoo ta'e kan danda'uudhaan yoo jiraatan namoonni lama mataa isaaniitti murteeffachuu danda'u jechuudha. Garuu walumaa galatti dadhabina hiriyyaa ofii baachuunis isaan kana keessaa akka jiraatu kallattiimaan beekuun barbaachisaadha jechuudha. Dadhabinoota kana beekuudhaan kan itti galamu. Beekuudhaan abaloo baruun dadhabina akkasii ni qaba, amala akkasii ni qaba, kana ni qaba. Amala kana dandeen duukaa jiraachuu danda'a jedhanii ilaaluu jechuudha. Kun immoo dandeettii ofii gaafachuudha inni guddaan. Ani dandeettiin koo kana ni danda'a, kana hojiraan jiraachuu hin danda'amu hin danda'u kan jedhu mataa ofii gaafachuun jalqabanii barbaachisaa jechuudha. Kanaaf erga mataa ofii dandeettii ofii beekanii booda isaatti seenuun kan dhufu. Kan afuraffaaf kan dhumaan immoo dadhabina hambifamuu hin dandeenye. Dadhabina hambifamuu kan hin dandeenye jechaadha. Inni kun kan jalqabaadhaa maaliin addadha? Inni jalqabaa dadhabina ofii namoonni baachuudhaan amanuutti galuu jechuudha. Kun immoo namoonni osoo beekan ta'uu danda'u akkamatti dadhabina keessaa bahuu hin dandeenye yeroo hundumaa isaa wajjiraan kan jiraatu kan jiru miidhaa qabaachuu kan danda'udha. Namoonni tokko tokko dadhabina haala kamiinuu dhorkamuu kan hin dandeenye yeroo qabaatan jechuudha magaalatti. Waan hundumaa caalaa waan rakkisaan garuu yoo gorfamanis yoo akeekkachiifamanis darbaniis immoo barumsa adda addaa osoo isaaniif kenname rakkoo isaanii kana osoma beekanii garuu amananii kan hin fudhanne jechaadha. Ni beeku yookiin wallaalsuu danda'u garuu amananii kanneen hin fudhanne. Tarii osoma beekanis immoo kanneen balleessan ta'uu danda'u. Dadhabinni akkasii hiriyyummaadhaaf gaa'ela keessatti isa dhugaa rakkoo guddaadhaaf nama saaxila. Namni osoo beeku kan balleessu yoo ta'e yeroo jalqabaa amma kanaatti kan taasifame booda gaafa jireenya keessa seenan immoo egaa deemsa keessa namni foonii waan ta'eef diiyaabiloos qorumsa jiraachuu danda'a. Jaalalli akka sanaa ta'uu dhiisuu danda'a. Irrachaa deemuu danda'a. Yeroo sana immoo rakkoo guddaa keessa deemee kan nama galchuu danda'a. Akkasumas illee jireenya irratti maatii gaafa daa'imman gaafa argatan sana keessatti rakkinoonni baay'ee waanta dhufaniidhaaf sana beekuun barbaachisaadha. Dadhabina akkasii danda'een hiriyaa koo wajjin jiraachuu murteessuun isa dhugaa wareegamummaa guddaadha. Wareegamummaa guddaa jechuudha. Dadhabina akkasii danda'een duukaa jiraadha jechuun cimaadha. Kanaaf maal taasisuudha? Jaalalaan yeroo jaaman jechuun immoo jalqaba namni wal jaalataadha. Yeroo jalqabaa maal taasifama? Jaalalli waanta jiruudhaa fi rakkoo namaa tarii beekuun ni danda'ama. Osuma beekanii immoo garuu jaalala sana qofaaf bakka laachuudhaan rakkina sanaaf bakka sollaadiin hiriyyummaan akkamatti wal dandeenye wajjirraan jiraanna jechuudhaan namoonni keessa darbuudhaaf yaadan jiraachuu danda'u. Garuu haala kanaatiin osoo beekan itti seenuun kun gara fuulduraatti jaalalli sun akkuma haati itti fufu.
yeroo murtaa'e booda jaalalli sun gaafa bakka isaatti deemee gaafa galu hirrachaa gaafa deemu deemanii namoonni kun dursa ija isaanii jaamsanii jiru yoo ta'e jaalala amma garuu jaalalli sun gaafa irraa ka'aa deemu ija isaaniitiin kan argamu maalidha amala hiriyaa isaanii ta'a jechuudha yeroo kana gaa'ela isaanii adda kutanii keessaa bahu akkasumas rakkoowwan adda addaa keessa seenuu danda'u kanaafuu jaalalaan jaamuun isa dhugaadha baay'ee cimaadha kana sirriitti beekuun barbaachisaadha jaalala yoo tokkodhaaf yeroo murtoofteedhaaf qabamanii wantoota hundumaa osoo hin ilaalin itti galuun rakkoo guddaa waan ta'uudhaaf kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Egaan wal qo'achuun isaan kana yoo jenne yeroo wal qo'achuu garuu namoonni beekuun kan qabnu maalidha? Qo'achuu kan qabnu hiriyyaa keenya qofaa miti. Bakkee irraa hiriyyaa qofa barbaaduudhaan qo'achuu osoo hin taane mataa ofiis of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif namni biraan amma nama ilaalu mataa ofii namni osoo of ilaalee baay'ee bareedaadha. Amala koo kan hambisuun qabaa. Amalli kun sirrii miti gaa'ela keessatti. Kana booda abaluu wajjinaan jiraachuudhaaf murteessee waan ta'eef kana dhiisuun qaba. Dhiisuu kan dandeenyu ta'e immoo amala akkasii kana hiriyyaan koo kun naaf baachuu danda'a moo naaf baachuu dandeessi jedhanii yaaduun barbaachisaadha. Erga kanaa booda kiristaanummaan sirriiyyuu jireenya mataa ofiidhaan yoo badan jireenya namaa garuu hambisuudha. Jireenyi namni kan akka isaa barbaadee akka deemee wajjinaan gaa'ela taasifatuudhaaf namaaf yaaduun dirqamadha jechuudha. Ofii mataa ofiitiin sirreessuu kan hin dandeenye yoo ta'e nama akka isaa wajjinaan namni deemee akka gaa'ela taasifatuudhaaf sanaaf dhiisuun barbaachisaadha. Tarii jalqabaa garuu jaalallis guddaa waan ta'uudhaaf egaa waan danda'uuf dadhabee tokko hiriyyaan keenya arguus dhiisuus ni danda'a. Yeroo kana tarii isheenis karaa shamarratoota isheenis arguu dhiisuu dandeessi. Haa ta'u garuu deemsa keessa akkuma jalqaba jennee jaalalli kun irrachaa yeroo deemu isaan dhokatanii jiran kun maal ta'a deemu mul'achaa deemu. Innaa nuti dursinee mataa keenyaatti yaannee kan hin sirreessin hafne yoo ta'e hiriyyaan keenya kun booda arguu danda'e yookiin arguu dandeesse jechuudha. Innaa yeroo sana kunoo gaa'elli ammas dudduubatti deebi'uu danda'a jechuudha. Rakkoowwan adda addaa dhufanii gidduu galuu danda'u. Kanaaf gaa'ela raawwachuudhaan dura walumaa galatti gaafa bosona walitti qabnu qabxiiwwan armaan ol tarreessine kanaaf akkasumas warreen biroo sirriitti qo'achuudhaan dandeettii koo wajjirraan hiriyyaan koo kun naaf ta'a. Dandeettii koo duukaa hiriyyaan koo kun naaf ta'uu dandeessi. Amala koof amala ishee kana danda'ee duukaa jiraachuu nan danda'a. Amala isaa danda'ee wajjirraan jiraachuu nan danda'a kan jedhu wantoota qoratan hundumaa bira kaa'anii erga ilaalanii booda yoo ni danda'ama ta'e eeyyeen jedhanitti seenuudha. Lakkii yoo amalli kun cimaa ta'e immoo yoo dandeettiin mataa ofiidhaan ol ta'e garuu gara dudduubaatti deebisuudhaan obboleessa koo obboleettii koo haala kanaatiin si wajjirraan jiraachuu hin danda'u. Amala kee amalli koo hin danda'u waan ta'eedhaaf ati kan biraa barbaaddadhu anis kan biraan barbaaddadhaa jechuudhaan nama biraa nama akka amala ofiidhaaf akka danda'an wanta danda'a wajjiraan gaa'ela ofii raawwachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu jireenya gaa'elaa keessatti jireenya kaadhimmummaa keessatti jireenyi kun namoonni lamaan takka wajjin wal kaadhimmatanii jechuun kun dudduuba deebi'uu hin danda'u jechuu miti. Kun yeroo itti wal qorannoodhaaf wal beekuu waan ta'eedhaaf dudduuba deebisuun ni danda'ama. Dudduuba deebiin namoonni lamaan adda bahuudhaan kan biraa wajjinaan ammas kaadhimmummaa wal kaadhimmachuudhaan ammas akkuma kanaa wal ilaalu jechuudha. Kanaafuu kun kiristaanummaa keessatti kan eegamuudhaaf ta'uu kan qabudha. Erga kan hundumaa raawwannee booda kan itti aanee dhufu jireenya yookiin immoo gaa'eladha. Jireenya gaa'elaa keessatti immoo wantoonni baay'een ni jiru. Isaan sana kutaa itti aanurraa kaasnee barumsa keenyaan qabannee kan ta'u. Hanga sa'aatii kanatti yeroo hundumaadhaaf Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis kan barannee laphee keenya keessa nuuf bulsee firii 30, 60, 100 akka ittiin oomishnu eeyyama isaa gargaarsaa nuuf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deemnutti nagaa Waaqayyoof turtii gaarii galanni Waaqayyoof.